السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبجمتو تداوتو تكينا أكم جرتن أنا جاجرة قالت ربي أرد بير فجرة أرد مال قبت رتيون أنجتن أكو مرجع جرتن سنتم لا تريدني يادا كنا سنتم لا تريد لك سنتم لا تفكر سيسارة شانتا سترجتن كنا تجرا كنا شانتا لما كلامه توفي كتاو سنتم لا تريدني يادا سببني شانتا كنا نسنت أجسيسه بالله قلبي هو كان تبع في ميتي كونا جري ودينا صفنا دا وتتكينا فوزيان هنقلتي سوا بس كومنت انت نابر استني بسنين جري راك عليسا أنا كسنين جنا باي إن كيسن نقصتني رتني قدّا غلطوما قرص كيسني قدّا غلطوما قارو جزء سات تريمالي قرص كيسن باي بريدة دا أما مالك نيجي تور بعده وروني أكا ماتيتي أكا هاتيتي يا رب بريدة نابر استن باي سنجلا تفدا nama tokko nama waan gaarii namaan jedhe tokko galateeffachuun dirqama waan ta'eef yani sisitinati agarsiisa waan ta'eef jim jedhanii bira dabruun kanaaf isin galateeffadhe malee dhimma koomenti keessanii itti fi miti yani wanti dhufeef yaada biraa qabadhee dhufe yaadni an qabadhee dhufe illee maal akka ta'e walumaan itti deemna daawwattoota keenya haga xumura viidiyoo kiyyaatti yoo nu wajji turtan yaada kiyya hundaayyuu ni hubattanii walumaan waan hojjennutti deemna daawwattoota keenya. Shantaan duubatti agartan kana gaafa biyyarraa bahu gaafa biyyarraa baadeemu shantaa xiqqishuu baay'ee xiqqishuu yani kiiloo 10 yoo taate kataatu qabadhee biyyarraa deeme gaafa garuu shantaa mishin agarsiise kana sadiin qabadheetiin gara biyyaatti gale. Annaa kun maal haarawaa maaliif kana nutti himtaa kana hunduu hin beeynaa hunduu qabanneetiin gallaan hunduu inshallah kan galeen illee qabannee gallaa ka galeen illee kana oluu qabatee galeen aan jechuu dandeettan kanaa miti dhimmi isaa wanni haasayaa jiru sababa anuyyuu biyya arabaa deemee biyya afaan hin beeyne deemee biyya afaan isaanii hin beeyne deemee shantaa ganagaa kana qabadhee gara biyyaatti gale fooziyaalleen na biraa galuu isiniin jedhee jira. Gaafa dhuftu harka duwwaa dhuftee amma immoo harka duwwaa biraa hin galini shantaa kiyyaa ka biyya arabaa fidee kana keessaa uffata tokko baasee kennaafi walumaan baasnee kenninaafi na wajjin turtanii isinillee ilaaltanii uffata isii baasee kennu uffanni isii kennu kun immootu bareedama fokkata kenneef illee yaada irratti kennitanii koomentii barreessitanii akkuma beektan share like subscribe gochuudhaan na baana turaa kallattii maaniin gara uffata maraxuutitti deemna. Uffata isii kennillee ilaaltanii yoo gaariillee ta'e gaarii jettanii yoo badallee ta'e badaadha jettanii yoo kun fooziyaan tagabba'u illee ta'e yoo kun immootu haay gahaadha maashaallah ishaan waan gaarii kennite illee jettan itti fuftan. Ayyaa daawwattoota keenya isinitti mul'ata hidheetiin abdii qabaa baay'ee dukkanaa gaadhaadha waan ta'eef sa'aatillee alaa galgalaa waan ta'eef dukkanaa na fakkaata. Ayyaa isinitti mul'ata hidheetiin abdii qabaa na wajjin turaa. Kuna akkuma argitan kana ammas taa'een jira kuna shantaan isiniin jedhullee kana kanneen keessaa guuree waan tokko hin kennaafi firdee beekama waan tokko hin kennaafi ani harka duwwaa kana biraa galtuun barbaadu uffata bitee uffata baay'ee kennuufi hin danda'u waan ta'eef kiyya keessaa uffata tokko hin kennaafi haga danda'e immoo bitee itti dabalaafi uffata isii qabattee akka galtu barbaada daawwattoota keenya duraan dursee siin feestaalatti cuqqu qabattee dhuftee feestaalatti cuqqu qabattee galtu hin barbaadu waan ta'eef tokkoffaa shantaa kana hin kennaafi Biar kilo shanin qabattee dheedni yaada waan jettu guddoodha. Uffata keessa kaa'attee adeemtu jedheetni sirriitti mul'ata dheedni yaada qaba garuu kunoo kana fakkaatti duraan dursee shantaa kana kunoo hin kennaafi asaa taa'u. Itti aansee immoo wanta kennu maal akka ta'e walumaaniin bannee ilaalla shanticha. Kunoo duraan dursee inni kuni T-shirt tidak biara terlalu dua cuman bayi bapak lada cuman yang biara itu bapak beita anu biaro bayi sheet itu ada yang bayi bapak lada karena formulir yang kerasa muka karena saya gari ada karena minim moto derkaba karena form berbeda di sini karena ada tuh kalau T-shirt itu na mungkin nabi bayi bapak lada karena folia teh karena ninjene uang gulung kabu karena stay ada tuh
odoo gabaadhaa bitamte tuni har'aa baay'ee biddiidha waan ta'eef qannaftee dirachuun homaa itti ulfaatedhee waan hin yaadneef tokkoffaa isii kenneefii jira. Itti aansee mootu akkuma isin argitan ani yeroo baay'ee gurdii dirachuun jaaladhu waan ta'eef gurdii isiin immoo kana daa'ima waan taateef irraa deema gurdiin kunoo gurdii kana hin dirannee baay'ee kana haadisiidha asiifas irraa kun gamaa gamanan insiraarii qaba. Gurdii baay'ee bareedaa ta'eedha yoo itti bal'atiin qannafti yoo ittiin bal'atin immoo dirattee ilaalte akkanumatti diratti jechuudha. Gurdii kanas kenneefii jira daawwattoota keenya kunoo itti aansuudhaan immootu maal akka kennuuf hin beekne qamisiin kun jira. Qamisiin hedduu dheeraadha. Fooziyaadha hin ta'u dhugaa dubbachuu yoo taate qamisichi hidhaa qaba fi hizaam yaani uummanni arabaa sun hizaam jedhama reedha kana fooziyaa osoo hin taane fooziyaatiif ta'uu danda'a kunoo akkuma isin argitan kana anaafuyyuu naa ta'a garuu fooziyaan amma yeroo diingata na biraa galuuf kaate kanatti haa fudhattee galtu kana fakkaata. Maal kana yoo hidhatame baay'ee bareedaadheef ni yaada. Haadhisiitii qabdee akka galtu guyyaa tokkollee hin diranne qamisii kana haadhisiitii qabattee haa galtu. Haadhisii haa dirattu yaani qullaa akka haadhisiitti hin galle uffata haadhisiitii bittee galuudhaaf baay'ee ulfaataadha waan ta'eef isa kanallee kenneefii jira. Gama biraatiin immootu ammallee fooziyaadhaaf gurdii tan itti dabalaa fi gurdii baay'ee natti gabaattuudha diradhee beeka. Isin irratti argitanii beektan na fakkaata viidiyoodhaan seenee jira waan ta'eef gurdiin tunillee gurdii baay'ee bareedduu ana garuu na qabdi waan ta'eef dirachuu hin barbaadu. Isa kanas fudhattee haa galtu fooziyaan jechuudha. Gama biraatiin immoo maaltu dabalaa fi gubbarraan tishartii kanallee haa dirattu itti kennee jira jechuudha. Gama biraatiin ammallee qamisii baay'ee gabaabduu taatee baay'ee bareedduudha. Kunoo itti taatee ni yaada qabaa yoo isitti hin ta'inillee obboleettiin isii ta'isii gadiitti jira isiidhaaf hin taati haa dirattu kanallee isiniin jedha daawwattoota keenya. Kunillee minxaafiidha. Fooziyaan hin salaatti waan ta'eef irratti haa salaattu. Ichumaan du'aayinaa haa gootu haa yaadattu jechuudha gisee salaattullee kunoo kanallee fooziyaadhaaf kennee jira. Sixootaan kiyya akkuma itti fufetti jira daawwattoota keenya isin immootu share like subscribe gochuudha yaada keessanillee barreessuudhaan anuma wajjin tura isiniin jedha. Tun immootu surree taayitiidha. Qannastee haa dirattu fooziyaa kunoo na biraa deemu iddoo waan ta'eef qannaftee haa dirattu warra isii biratti isii fayyaddi jedheef ni yaada. Kabiraammoo maal isiidhaaf kennu itti fakkaate qamisiin tunillee jiinsidha. Yaani istaayiliin isii akka jiinsiti. Dirqama harkoo dheeraan jalaan diratamuu qaba. Dakanallee taayitii barbaaddi jechuudha. Xiqqoo kaleen isitti hin bal'ata. Qannaftee haa dirattu isallee. Kaaf immootu katamarraa gisee katamaa deemnee boru gisee geeggeessu achumaan wanta itti dabalee bituuf isin agarsiisaa daawwattoota keenya isinitti dheeressuun barbaadu. Ammaan shaarbii takka itti dabalee fi isii gaa jedhee ni yaada. Irraan waan uffattu hin qabdu waan ta'eef shaarbii tanallee haa uffattu kunoo. Shaarbii tanallee itti dabalee fi fooziyaan amma waama rayyaan hin qorraa waan ta'eef haga viidiyoo hojjedhu wanta sii kennullee hagam baasu rayyaan hin baadhu jedheeni rayyaan hin baatte sosobaarti jechuudha. Waamee wanta sii kennu kunillee akkam dassii yeroo dassii hin jenne in gaafadha. Walumaan immoo asuma fooziyallee salaam isiniin jetti haga xumura viidiyoo keenya wajjin tura kallattii maanin fooziyaa isinii yaamee fooziyaan isin dubbistee hin cufna jechuudha. Kana caalaa isinti baay'isuu hin barbaadu. Waan birallee waan kennuufillee natti mul'anne osoo waan kennuuf argadhee gabras na jedha. Maal akka dabaluu hin beekne. Uffanni shaantatti guutamee taa'u mootu gisee shaantaa keessa olii gadi guurtan maaltu akka maal ta'ellee nama dabbara. Kunoo tishartiin tanallee haa dirattuun kennaafsillee kunoo harkoo isiitirraan baay'ee faashinadhas nama jetti.
Ufii kiyyaa bite kuweetti dhugaa rabbi kuweetitti dinaara shammoo meeqan bite dinaara shan jechuun birri asii meeqa akka ta'e warruma kuweet hin jiru beekaa na warri kuweet hin jirre hin beeku birriin kuweet baay'ee qaaliidha. Asumaan kan inni jechuu barbaadu kana uffata kana mootu Fooziyaatti agarsiisatanii shaantatti naqaa Fooziyaan immoo agarsiisii jedhe walumaan laalla yalla deema mammii kottu asitti agarsiisa. Borgaloo daadhi Galatee. waan ati buru fudhattee galtii qopheesseera kana kanatti darbadhuuti kottu sitti agarsiisa. Salaam alaikum jedhe daawwattoota kennan viidiyoo hojjetaa irraa waan ta'e. Kana sitti salaam alaikum jedhe hin gattaa. Hayya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya. Nagaa jira galata rabbiirra. Har'a Aishaan wanta buru fudhadhee galu naa qopheessiteerti jedhi. Har'a Aishaan waan gurguru galuu aduu naa qopheessitee jirti. Mee walumaan laalla si gammachiisa si hin gammachiisu wanta shaantaa keessaa sitti gadi guure kana hunda siif qopheesse. Maal sitti fakkaatan? Maal jettan? Tokkoffaa shaantaa kana sii kenneera. Kana fakkaata shaantaan kuni hin beektaa uffanillee akkam akka hojii ta'e wanti hundi akkam akka hojii ta'e kun olaan kan hundaayu sii kenneera. Kun shaantaa keessa sii naqeera. Kasitti ta'e isitti ta'e kasitti hin ta'in immootu kasitti hin ta'in immoo qannaftee jiratta ishee kun kan hundaa sii kenneera. Maal jettame maal sitti dhagahame mee daawwattoota keenyatti waan sitti dhagahame? Fanni maamatti. Guddiidha wanni hunduu kan hundi kanaafata. Akka daawwattoonni keenya dhagaan taasisaa itti kaamera fuulduratti ana bichaa sun ta'a. Hayya daawwattoota keenya fanni kun muduun kan akka naaf garuu. Itti fiti qaama jidduun callistaa turte yaada keetti fiti maal dubbadhu? Maal jettu? Raayyaa callisuudha. Hayi raayyaan waan rakkoon qabu dubbadhu yaada kee si qajoolleef tura miti. Bayaa kaameraa keessaa nuti na feerisi yalla. Hayya daawwattoota keenya fanni kun muduun kan kennameef garuu tasneedha. Garuu maal tere waan qas jala jira. Inti keessan si dabalu? Haala. Maal jechuu barbaadde garuu jennaan xiqqoo yoo tuffattee dheeti. Lakkiin tuffanne. Uffata kana muduu dachi ta'anii eessa akkasitti namaan dhufaanitti. Warri midhaan irraa akkasitti gurguree namaatti oole. Uffata takkitti shiitii tokkochaa nama bita nama. Waggattuu dafanii nama bitatu oomishaan gahe. Sammalee waggaatti deebi'an jetta gaafa naan gahe. Kana jechaan amma kana sii kenneera. Feestaala qabatteen deemtu jennee qaxxee kan uffata kee keessa naqee as keessa kana kaa'atte haara uummata siibitti diratte shir jettee gara rakeetii galtaa hayya daawwattoota keenyan nagaatti jedhini kaameraa keenya itti dheeressine irraa waan ta'eef hin cufna garanumaan gabanumaan kunoo shaanxaan Fooziyaa dabbaramee ilaala. Kana fakkaata kun dukkanaa garuu wanni yalle nagaatti hin daawwattoota keenya. Hayya daawwattoota keenya chaaf. Yaada hin qabdu? Yaadallee guddaan qabu. Ayyee qash.